dursee dhaggeeffataa ture Naasir. Gaafanni eegee dadhabee yuuniin ganda rabsaan turre eegee dadhabee isinoo ilmaan harrootaa jedhee gaafanni aaree dubbatu ani bakka kanan danda'u jedhee ani bakka kanan danda'u gadi buuse jechuudha. Oromoon goota gandaan dhalchines yartuu fi gantuu akkasiin dhalchine Oromoon ilma dhiiraa dhalchee jechuudha. Ilma dhiiraa Oromoo ija tokko laalu kutaa fedhe yoo ta'u Wallagga qofaan bareedu Arsiinis qofaan bareedu akkasitti amanamaatiin kiyyaas akkasitti na guddise malee warra summii gandummaatii fi baakteeriyaan gandummaa jarmiin garaa guutee waa'ee gandummaatiif summii gandummaa labsu waan gaarii miti kun. Oromoo keessatti illee fafummaadha kun. Ofumaan of cabsanii ofiin okkoluudhaan kun. Deebisanii Arsii irratti maaliif dhukkubee Wallagga irratti maal dhukkubiin? Gaafa Wallagga akkasitti arrabsamaa ture maal dhukkubiin daalachaa yoo ta'e yeroo hedduu nu arrabsaa ture akka maraatutti ilaalla saree maraatti ilaalla jechuudha. Daalachaa wanti jedhamu sun harreedha biratti akka harreetti ilaalla jechuudha. Maaliif ree yeroo hunda yookaan naftanyaa fakkaatu yookaan gadi ba'ee Oromoo qooda yookaan achi garagalee naftanyaa wajjin Oromoo guutuu arrabsaa ture jechuudha. Hin beekne warroota lakkaafamee asirra deeman yoo jedhan warroota duubaan jiran warra akka Jamaal Gudiifaa warra akka Yaasinfaa warra akka Daalachaa kana fa'aa jechuudha. Tokkoon tokko isaanii beekna. Naasiris maal akka hojjetaa ture wal beekna hundi keenya hin dhiisne malee. Maaliif dhiisne wallaalaan dubbii miidiyaa irratti hin boorciin nujuu wallaalaadha garuu inni keessa hin beekne inni hubannoo hin qabne as beekutaaf maaliif waliin nyaatinaa usnee dhiisnee bira darbaa turre. Dubbiinis immoo bakka miidiyaan jiruuf dhiisaa turre. Gaafa jedhu ololaaf waan adda addaa garagalchanii haasaa'inuu arrabsaa turan dhiisne achi deemee dhokkan dhiisaa ture jechuudha. Waa tokko dubbachuu dhiisne dubbiin as hin jiru keessa waan dandeenye hojjennaa. Kaayyoo fi tarsiima waraana bilisummaa Oromoo namni hordofuusi jechoota miidiyaaraan hordofu inni obsineeti malee wallaallee miti arrabas maalis yoo dhugaa dubbanatee Oromoon kutaa kaanis nu taazabdanii ijoollee Wallaggaatii miidiyaarratti ba'e akka malee nama rabsu duraan argitanii beektu waan ammaa malee dhowwaa ture nama ijoollee dhowwaa ture keessaa tokko dhiisa kaleessa mataasaas nama 2,800 ture hanga sana keessatti anaa ganda tokko argitanii hin tuqne maaliifi Arsii keessa illee gootni dhugaan qabsaa'ee gootni sabaaf of laati Oromoo qabsaa'ee du'e hedduutu jira. Ani garuu galtuu fi ilma abbaan beekne haadha malee sharaa jalatti dhalatte jedhee sikkoo mandoo jedhee walitti qabeen arrabsu. Isin warri mataan keessan hin qabne warri isin dhukkubu warri baakteeriyaan sammuu isin guute mataa keessan garaa keessan isin guute garuu gaafa haasoftan Wallagga jettanii haasaa jirtan walitti qabdanii Wallagga jechuun maqaa lafaati. Malee addatti tapha Oromoo achirra jiru miti jechuudha. Wallaggaa fi Arsii kan nuti jennee addaan wal baasnee maqaan wal waamnu akka nuti wal qoonnuufi miti. Lafti Baalee jiruu fi lafti Jimma jiruu fi lafti Harargee jiru kutaa garaagaraa jiru akka waliin fakkaanee akkasitti mogga'e malee. Inni kun naa ta'e lakki goota kootidhaa maaliifi achi nurraa dhiisaa dhugaa yoo dubbanne hin dubbanne akkuma isaan paartii kaafaa waan namni deeggaru Baqqalaa Garbaas Wallaggaadha. Hundi isaanii kan wanti waraana kana galee ibiddatti naqee jiradha. Juwaariif Baqqalaa Garbaa fa'a. Wanti waraana kana sagalee ibiddatti naqe as deebiinee har'allee ofii isaaniitii harka maratanii naguma isaanii jiran waan fedhellee ta'u gaafa balaan feete kenne kan naqee morma nuuf kenne kan itti du'aa jiru kan itti wareegamaa jiru lubbuu tokko itti deebiin qabne nu laachaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Warri jaallattanii jibbitanii ni fudhattanii warri goota gandaa keessanii immoo gandatti deebistanii galchitan in sobdanii qabsoo Oromoo sakaalaa turtan abbootiin ma keessantu kaleessa harka dhiigaatiin nyaataa ture seenaa san deebisuudhaaf filma amattanii itti yaaddaniitu harka dhiigaan dalalaa jirtan siniif hin mijaa'u dhiisa. Maali? Eenyutu gandaaf du'e gootota du'an gootuu keessatti? Eenyutu gandaaf du'edha kan na dhiben. Yoo dhugaa dubbanne Oromoo irmi nyaatu Oromoo miidiyaarra deemtu kana warra qoololtootaaf kijibdoota warra suuraa hayyuu gad deebisaa ture warra suuraa nama du'e keessaayyuu nama du'ee ka'ee hin balleessine nama du'ee tolchee hojjetee darbe moo waan gaarii hojjetee darbe boolla ol baastee irmi nyaattu jechuudha. Oromoo miidiyaarra jirtu jechuudha warra akkasiiti. Warra akkasiitu gaa waraana gargaaraa turre jennaani. Harka nama irbuu qabuutu irbuu jaaldirree qabsoon jiru qabatee itti kakatee irbuu qabate sanatu harka gootaa fuudhee gadi deebisa. In sobdi dayyuusa qabsoo dheessituuf dayyuusa asirratti teessee sadaqaa kadhattuu fi deemtee biyya Arabaatti deemtee biyyoota Faranjiitti deemtee hambargarii fi wanni nyaattee quuftee garaa boqoffattee jedhaa ciiftee dhuufuu malee jechuudha. Osoo rookeetiin tokko dhukeetii ofitti albaatutu asirratti qabaa kenna gadhiisaa jedha. Si gabaabsa nan fita yeroo takka amantaan gibbaatanii lakki kiristaana muslima jettanii nu qoodaa turte.
isin beena eenyummaa namaa hin beekne. Gaafa barana gaafa waa'ee masgiida irratti ka'u gaafa masgiidni Wallaggatti gubachaa ture gaafa shawaatti manni amantaa gubachaa ture abbootiin amantaa kee fuudhamanii ajjeefamaa ture Wallaggatti ustaazanii raftaa turtan jechuudha. Nus waa'ee siyaasaa keessan galu jettanii ustaazaaf sheekii keessaniif qeesii keessanii hojii isinitti himna hunda keessan asirratti. Achitti Finfinnee maqaa shaggar jedhamu masgiidni diigamee gaafa jiru jettanii quba kaatanii iyyitanii jechuudha. Rabbi iyyuu immoo kan inni caalse lubbuu namaa waa hunda caalse ofirrattuu haraama godhe jechuudha. Ofirrattuu akka malee baasutti. Lubbuu namaa akka malee baasutti ofirrattuu haraama godhe. Gaafa lubbuun namaa du'aa ture nuyi akka masgiidni diigamu beenna. Akka duuti akka hin taane du'aa jiru kun akka inni hunda wal ga'u beennaaf dubbannee falmachaa ture waan dandeenyu. Har'ammoo sobanii kijjibanii gebbaanii lakki ati kiristaana ani muslimaa ummata kiristaanaa akkasii ummata maalii kaan amantaan nu qoodan. Gaafa ka'anoo gandaan nu qoodan. Kanaaf iyyuu nurraa dhaabbadha nurraa gadi taa'a. Warri afuuftuun asirratti ol baatee waraana bilisummaa Oromoo kanan deeggare kanan godheef jettu hin kijibini afuufaa gadiis xurumbaa kee afuufiin hin gargaariniiti. Homaas hin gargaartees hin beektu. Achumatti afaan kee qabadhu ukkaamsadhuuti afaan hin baniin dhiisennaan gandas wal nyaachisiinaati. Ammoo warri baradhaa jennaanis kaanis shookaa jala yaatuu fi warri buna laqqaamee jechuun buna guuruu dhufte nurraa dhaabbadha. Qabsoo Oromoo sin diginaa waan qabsoo Oromoo sin beektanu yoo dandeessa waan tokkumaa dubbadha yoo dhiisaa malee kan gandaa miti waraanni kan kutaa 11 eenyuuf qofaatti waan goon yoo miidhoo namarra geessu ta'e yoo miidhoo waliin miidhoos ta'e balaas ta'e waliin qoodachuu rafee walatti jechuudha. Kanuma jechuu barbaada galatooma. Labarakaatu shamarka fuune qoy gurba nafis qoy ani wallahi herga ganamaati nas keessa taamuuti qabadhee numa yaasuftu. Dhagaa masagaleen ko. Dubba dura rakkoon qabu lamuu mojoollee dhiiraatiin gurbaan jedhin. Gaasheesh mube galatoomii mube kanaan yeroo baay'ee nan beeka an nama ganda namaatu qullee miti mubeen nama dhugaa dubbatu kaleessa mana ijoolluma isaaniitti suuraa Jawaar gaddeebis naminaa min jennaan dhiisaa nama jechaanii ture boodammoo gadi darbatanii buusanii galatoomis hin jedha. Har'a fakkeenyaa fi ajandaan kuni bae akka gadi bae tullee gadi bae jira. Okay? Dhimmi kuni dhimma Nasriitii fi dhimma ijoollee Wallaggaati. Wal arrabsanis wal dhiisanis jara. Isin galee isinoo ijoolleen kutaa bira maaltu jidduu isin galchee waa'ee kanarraa haasa'uun isin fide. Fakkeenya mamma Haafis waa meeqa haasa'e Oromoo waa meeqa haasa'e waa meeqa dubbate. Fakkeenya fi Jawaarii fi Nasriini akkuma ati miidiyaa irratti wal beekan Jawaariin beektu kana innillee Jawaariin beekaa jechuudha. Garuu isin immoo borcitanii kaan achi fiddanii kaan as fida Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa nuuf tokko maaliif jennaan isaan lachuu karaa nagaatiin qabsaan wanti har'a Jawaar abaa irratti shira xaxuuf maaliidha. Oromoon ijoolleen Arsii kan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu kumaatama jira. Garummoo nuti soda hin sobdu maal jechuudha. Komentii dhiisii yaada keessatti. Suusiyye komentii namaa dhiisiti waan jiru ibsa. Abbaan fedhe haganuu abbaan fedhe dhugaarta dhaabbatu nuti dhimma sanaa miti dhimma ajandaa sanaa achumatti gabaabsa dhiisaati. Kanaaf waan jiru haasaa dhiisaati. Dhimma kana keessa Jawaariin hiffidina marroo hiffidina yoo wal arrabsitan ofii keessanii walirraa dhukkee kaasa wal arrabsa garuu gaafa isin agasti kana keessa teessati jalmarroon akkasii Jawaartu shira kana xaxaara Abu Maahir yoo ta'e jechuudha. Gastii dhalaa keessa taa'ee ummata Wallagga ummata Jimmaa arrabsaa kan ture har'a gootee Haafis dhengaddallee mana kee keessatti Jawaariin arrabsiisaa turte noo maata rakkoon qabu Jawaariin haa arrabsa waan barbaadanaa godhan garuu hin fakkeessituu nooma tokko faayidaa hin qabu. Nuti mucayyoon takka sabboontuu Wallagga sanyii jaalmarroo tan jettu takka jirti mana kan nu kaleessa Nasrii irratti duulaa turre jechuudha. Maaliif jennaan sababii Nasriin ganda Wallaggaa arrabsanuun jedhaniif jechuudha. Kalee irratti duulaa turre jechuudha. Sigalee nuti gandummaadhaaf himati. Nasriin akkamitti ganda kana tuqe akkamitti Wallaggaan tuqe ummata kana maa tuqe jennee irratti duulaa turre. Ijoollee Wallaggaa baay'een hin jirti jechuudha. Har'a immoo yoo deebitanii isin gandi biraa dhuftanii akkamitti gandi biraa eenyuun meeqa sinaa deebise.
Gandi biraan jiru. Atu Oromoo walitti naqaa jirtu. Atu Gandi biraan jiru hanganda biraati. jaarsa Hanganda biraati. dullacha mataa. Ijoolleen baalee na dhagaye obboleetti na dhagaye. Ijoolleen baalee. Baaleen jedhe. Baalee farsii walii. Baalee farsii. Koi Naziif koi. Baalee farsii walii maani sikkoo mandoo. Jettanii wal waamtan nu ilmaan macaati nu ganda tokko. Maca. Qubee walitti nu akkanatti dubbiin hin deema sa'aatiin nutti darbaara barre dubbii waliin na dhagaye. Isin sikkoo mandoo jettanii marroo gargalchitanii jirtanuu sikkoo fi qubee gidduutti walitti siniidhu. Nummoo waa walitti nu hidhuun qabu. Haa hidhu. Yoo walitti nu hidhe tuulamaa wajjin walitti nu hidhu. Ganda biraan qabna. Asirraa boqoboqamtanii yoo dadhabdan inuma dhiiftan. isinirraa gadi buunaa yookiin lama ta'a dubbaddaa yookiin immoo yaada sii kennatti abittu yaa. Okay. Obboleetti ani na dhagaye andullatti na dhagaye na dhagaye andullatti wallaggaa na dhagaye maaloo deemsi isan jedhu faamaa isan jedhu faahamne andullatti wallaggaa jala simfiigu dullatti asii jala simfiigu dullatti jimmaa jala simfiigu dullatti iluu jala simfiigu dullatti tokko jala simfiigu siigalee na dhagaye gosi laatta. Dullatti kageeti jala fiigu an dhugaa jirtu dubbadha nasriitu fidee naani waa'ee waraanaati waa'ee uummataa nasrii fidee jennaani walitti ni dubbanne malee wanni maqaan arsii tokko wanti hin jiru. Maaltu jawaariitu shira xaxaa jira jawaar bira si fide maaltu waa'ee jawaar siyaasofsiisa. Ati jawaarirraa maal qabda? Maal hin qabne ilma Oromooti ana jawaarii baqqalaa garbaanaaf tokko wanni addaan baasu Oromoodha. Na dhagaye jawa amman ganda kee jarana yee isin deebii walii deebisutti jirta waan taateef nurra dhaabbata ani dabaree yaada keenya kennamee siin ani hal tokko Abisiif Suuseenii nuti godhadhaati. isin lamman booddee walii deebisaa yookiin Warra kam miutu godha? Warra kam booddee wal morma. Naziif itti fufi. Angara kootiin dursa nasiitiin an dabarsitu mee gabbuu barbaada anis yoo buufani oye dubbadheen bu'a gama kootiin ergaanan daammaddu yoo jiraate ijoollee keenya koomentii keessan illee bakka baay'eetti arguun danda'a nuti ijoollee Jimmaa gaafa namni nutti duule firaa hin qabnu namni nurra dhufee waa jedhu hin jiru. Arra kan wallolaa jiru Wallaggaa fi Arsiidha wanta jedhu fa'i tariisin keessa jiraachuu danda'a kan barreessisan jirtu kan immoo ijoolluma kutaa Arsii keessaa isin Jimmaadha maaliif dubbattan akkuma obboleettii keenya ammaa kanallee hin jirtu baastaniis warri dubbattan warri yaada keessaas ani isin hundaafu an akka dhuunfaa kootti fedhu Jimmaan haa ta'u fedhu Wallaggaanis Shawaas Iluus Harargeessa ta'u ani paartii nama deeggaru miti wanta na jibbisiisu tokko immoo abbaan fedhe maaf dubbatte naan jechuun danda'u abbaan na dhalte nan dubbadha sigalee waan an dhugaa dheedeetti amane tokko nan dubbadha ilaal kana ofitti amaneetan hin deema yeroo hunda an Jimmarraayis kophaatti intiniin jedhu gandummaadha gaafa namni keenya akka hin taanetti waan namaan jedhe warra keenyaan arrabsaan sigalee kun kana isiniif gala jedhee yaada walumaa galatti namni namummaa qabu abbaan barbaade gaafa miidhama Jimmaa arginu bira dhaabatu abbaan namummaa hin qabne adiisu garuu Wallaggaa Arsii Jimmaa baay'inuma dachiirraani malee namni tokko nuti tokkummaatti amanna faca kana wal qooddaa kanaayyuu kanarra bakka kanaan nu gahe nuti tokko dachii baay'ee guddina dachiirraan kan ka'e Oromoon tokko miidhama Arsii irrattis miidhama Shawaa irratti miidhama Wallaggaa irratti wal bira dhaabbachuun aadii an akka dhuunfaa kootti akkasi waan feetan jedha okay namni dhuunfaa tokko Wallagga keessaa dhufee nam tokko yoo arrabse maqaa nama sanaatii waraanni adda bilisummaa Oromoo arrabfamuun inumaan danda'amu nama san yoo inni miseensa waraanaa ta'e illee waraanni arrabfamuu hin danda'u nama sanatu arrabfama malee maaliif yoo hojiin isaa sirrii hin taane achi keessa ari'uu danda'u warri waraana sana. Waraana jechuun waan nama dhuunfaa. Garuu immootu namni deebi'ee jin hawaasa addaan
diiguudhaaf waa'ee diigumsaa dubbatu si aarsa malee akka Naziif dubbate kanatti yoo taate ani fakkeenyaaf jechuudha ani akka nama dhuunfaa tokkootitti nama daalachaa jibbu keessa isa tokko hin jaalladhu haasawa isaallee hin barbaadu maaliif ani Kamaal ta'eetiin jechuudha hin barbaadu haasawa isaatis hin barbaadu isallee mootu nama jaalatu nama deebi'ee isallee deeggaruu miti haasawni isallee nattis hin tolu ani isallee fooloo isallee of jaalaan qabu na bira sin dhufu ani si hin jiru yoo nama akka tasaa gastii namaati irratti arge malee haa ta'u mootu waan isin jechuu barbaadu ani guddaan jechuudha ani baay'ee waan hin aasu fakkeenyaaf namni tokko ni aara keessa hoseeni miira keessa waan hamaa jiraniin miira keessa hoseeni waan badas jechuu danda'a fakkeenyaaf Nasriin miira keessa seenee namni miira keessa seenee aaruu danda'a fakkeenyaaf ani baay'ee maaliif yoo dubbanne mee ijoolleen Arsii Wallaggaaf hin dubbanne itti jaalatanii ka jedhan maaliif arrabsine nu Nasrii maaliif deebine Nasrii itti duulaa turre sababa Wallaggaati malee dhimma dhuunfaa irraan qabu ani Nasriin nan beeku ani isan beeku miidiyaa kanarratti ani jira malee namatti ko isatu nan beekamtiin ana caalaa qaba ani isa beeka malee nan beeku ani isaaf dubbadhe isa keekee nan beeku haa ta'u garuu akka nama tokkootitti jechuudha akka nama dhuunfaa tokkootitti wanni nu asirratti raawwataa jiru kun sirrii miti ani fakkeenyaaf akkuma Nasrii keekesan ijoollee Wallaggallee keekeera rakkoo miti maaliif keekamuu qaban namni deebi'eetti uummata Arsiitti keessu uummata deebi'ee Nasriitti dubbachuu rakkoon qabu Arsiin maal isin godhe Arsiin kutaan biroo maal isin godhe fakkeenyaaf yoo ani namni Wallaggaa tokko yoo michuun arrabse Wallaggaa wanna tokko hin jiru Jimmaa wanna tokko hin jiru michuurraa dubbachuudha michuun fakkeenyaaf yoo Jimma ta'e michuu wanna Jimmaan arrabsuuf hin jiru Wallaggaa yoo ni ta'e Wallaggaa wanna arrabsuuf hin jiru michuudhaan walirraa dubbachuudha guddoon ani beeku akka dhuunfaa kiyyaa garuu hoo namni mata makiyya irraa qabeewu yoo fakkeenyaaf michuun kan arrabsu taate michuun arrabse deebisuu yoo dadhabe Wallaggaan guutuu arrabsa Jimmaan guutuu arrabsa dadhabbinna akka mataa kiyyaa akka allaalutti garuu hoo baay'inaan gootota Arsii gaggaragalchuu gootota kutaa Oromoo guutuu kan jiruu fi kan du'ellee kan seenaa hojjetaniif kan seenaan hojjannellee suuraa gaggaragalchine irraa haasa'udha wanni hin beekne. Ani baay'ee tokko natti dhagama garuu amma booda osoo irraa wal dhoorgine natti gaariidha. Maaliif wanni kun bareeda miti. Akka dhuunfaa kootiitti ani nama tokko ta'eetiin dubbadha malee mataa namarra tokkotti waraana adda bilisummaa dura fidina. Gabaabsite carraalee nama alaati. Ni gabaabsa laala wanni goota waraana adda bilisummaa Oromoo uummata dura fidina. Waraana adda bilisummaa Oromoo kanaati ka kutaa kanaati ka Wallaggaati kan Harargeetii hin jirina. Waraana adda bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa 11 keessa faca'ee jira. Fakkeenyaaf ani akka naannoo kiyyaatitti akka iddoo dhalootaa kiyyaatti waraana adda bilisummaatu jira. Wallaggaa wanni galchuu hin jiru. Waraanni kutaalee Oromiyaa keessaa ijoolleen faca'anii jiran akkuma ijoollee dhalata Arsii qofaa miti. Kan Shawarraa jira, kan Wallaggarraa jira, kutaalee Oromiyaa guutuurraa faca'anii achi keessa jiran. Ani akka dhalata Arsii kan beeku. Garuu mootu Wallaggaaf galchan beekumsa dhabuudha. Kanaani ani yoo qeeqes waraana osoo hin ta'in hooggantoota qeeqa. Fakkeenyaaf yoo qeeqes hunda keessanuu hawaasa qeequ namoota qeeqa malee. Kanaan dhiifama isiniin jechuu barbaade jinitti si odeeressa. Galatoo mul'ata keenya. Amma dubbate Saaliyaa dubbadhu ofirraa beeku. Saaliyaan kaasaa dubbatu. Ayya galatooma ijoolleen Oromoo as keessa jirtan jechuudha waan isin hubachuu qabdan jechuudha Nasriin shira guddaa qaba kanaaf irraa of eeggachuu qabdu maali jechuudha inni Wallagga isa arrabse miti ani Wallagga arrabse guutummaa guututti ani Wallagga isa illee miti qeeqaa jiru isanni waraana gandatti gashi waraanni Wallagga waraana Arsii akka ajjeesuutti haasahaa jira kun sirrii miti kuni hin jiruyyuu kuni shira qabaa wanna qopheeffatanii ta'antu jira isaan jechuudha kanaaf kanarraa uummanni hubachuu qabaan siniin jedha kana malee hambiraammoo isa wallahi laazim ani nagarre tokkoyyuu ijoollee Wallaggaa baate asriin biyya keessaniin arrabsine kan arrabsani yaa beektota keessan arrabsaniiru maaliif sini wanna ji'amuun qabne je sin silaa baatanii isa kana qeequu kan qabdan ture Nasrii kana jechuudha aslan feemisoonni as kanarra jirtanii TikTokii kanarra jirtan jechuudha feemisi warra ofiin jan hundi isaanii bahanii kaleessa Nasrii faana qoy hundi isaanii bahanii jechuudha Nasrii faana warratti diilaa turan tokko bicha sheekii tokko bicha dhufee keessa hundi kunis taanaan qaama keenya dhaabbadha maal akkas gootu jee malee jechuudha hundi isaanii jibba guddaa qabu maaliif waraana hoggana waraana Wallagga waan ta'eef nus taanaan booroo erga marroon shanees ta'e marroo abaa'oo
VPN hundumtuun darba miti Oromoon garuu walitti tafa. Bor oddoo walaqannuu qabnu dhaggeeffadha. Boori jechuudha. Yoo arsii keessatti yoo hoggana waraana ta'e Wallagillee akkuma siin har'a qeeqaa jirtan ittiin qeeqaa jechuudha. Kanaaf sin irraa of qusadha. Oromoon tokko gandaan waliin qoodu. Adaraan warruma girrisaa dubbii ho'isu kana waliin galchin awwaajichuuf mittaraan nan geenye. Warruma alawaa dhalatti hidhattee suuraa godhatteetuma bubbee kana wallaahi. Yaa ani sanarraallee himman qabu profaayilii koo keessa galtanii ilaaluu dandeessu na aggeeffadha. Profaayilii koo keessa galtanii aggeeffadha. Oye Saaliyaa. Saaliyaa koi inta Saaliyaa kana muhitii qabsiisi michu muhitii qabsiisi. Hey. Koi. Muhitii qabsiisi. Akka talbaayee. Oye kinne maa. Sin aggeeffachaa jira maaliif taatee? Qabsiisi bakka. Hey intumurre maanni ani aggeeffachaa jira naviiziin aggeeffachaa jira malee. Ani la. Saatii tokko na Wallahi laati. Ani Intumurannee siin yaa rabbii ko. Intumuranne nabiis ifama aggeeffa ani jechuudha. Nam tokkollee arabsine galtanii galtanii profaayilii koo ilaaluu dandeessu. Sini jechuudha. Warraas keessa jiran jechuudha. Ijoolleen nu aggeeffachaa jirtanii inni shira akka qabu nu hubadha. Uummata Wallaggaa arrabse ani amma sanallee qeeqaan jiru imma isaa arrabse. Isa otoo garuu kan barbaachisu warra isa arrabse bahee otoo arrabsee gaariidha. Maal jedhe warraan eengadde waggaa afurii dura warraan pozonatti galee ani sana miti je. Warraan durstaana bosuma keessa ture. Har'a Oromiyaatti deebi'ee Oromiyaa keessa jiraatu iyyuu malee durumayyuu Wallaggas ta'e Oromoon kamiyyuu falmataadha. Garuu sobanii Wallaggatti gashanii sobanii shiraan abaa'oo adda qoodaa jiru akka abaa'oon tokko ta'e uummanni Oromoo bira naabannee hojjechaa jiru malee inni gandarraas waaqa baate miti shira mootummaa oofaa jira. Kanarratti hubachuu qabu ijoolleen keenya nu aggeeffachaa jirtan. Keessa galaa ilaala isa nama haasaa jiru jechuudha. Akka waraanni gandaa wal qoodee wal ajjeesaa jiru taasaa jira. Kun dogongora guddaa osoo jiraate jechuudha. Har'a utoo hin taane erga bilisoomanii ka'aniitu walitti deebi'u ture jechuudha aangoof. Amma isa faana bilisummaa barbaacha bosona galee akkamiin ajjeesamma. Kun fakkaata kana bilis ijoolleen keenya wallahi laazim hubachuu qabdu. Sobanii shira guddaa ani nama akkasii Oromoo illee jiru. Ani mucaa kana baay'een kabajalle eenyu Nasrii kana jechuudha. Garuu yaada isarraan eegamne haasa'e galatoomii michu dabareenaa kennuu keef itti fufa. Michu la wabii kun kaata seene wabii kuna dubbatu. Wabii kuna dubbatu.